يعني يا أمتا يا ربي كم انت وعليكم السلام بس الشبابي وين جايبها كميات هاشم اين يا كميات هاشم بو هاي وين جايبها انتل سقلي ما ورابدين هرقت وين جايبها جايبها ارتني بس والله نافيات يغنى جان شفتي وعليكم السلام بقاب جرادو هاي يكان دبرسي ajaa'iba sagalee araba dukkaana keessaa waa gurguruu waraabdeen na argite nama kanaan beeku moo dukkaanaan dalaga jechuuf yaa adde dukkaana dalayda yoo dukkaana dalayde mee waraabeetiin ergaa fe'e waalaikum salaam dhiyaadha qooyi nama dukkaana dalaguunsaa warabeetiin gaafadha obbali dukkaana dalayda jeeni السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obbaleetti kimiyaa haashim ayyee dukkaana dalayda yoo dukkaana dalayde sukara hojjaanin danfisadhaati waalaikum salaam umurayyaan bagana gaan dhufte hojjaanin danfisadhaati sukara rubbiyaan aanaqi rubuun gaafa dur gaafa biyyi jiru rubbiyaa fi mare sukara rubbiyaan aanaqi egaa araba afaan arabaatiin dukkaana keessaa jiru dhadhageessitee waraabde akkasii obbaleetti yookaan ammoo sambuusaaniin goraddaa zeeta rubuu tokko mizaanii naaf as ergi miseeyyiidhaan ajaa'ibaa huy waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhuftanii arraan tana istaayila jijjiirree jirra akka khalifaan jetti baqaa kiiloo lamaan jaan laal waraabi ergeef ammas ka waraabi biraatii waraab egaa assalaamu alaikum obbaleetii kiiloo rubuun geessuu kiiloo lama bitii ergiif jee khalifaan kiiloo lama naqii as ergi gatii ajaa'ibaar jinjanaa miti waan isii waraabdeen deebisu jiraaf aboo sagalee waan isii siiwaasa huu asit dabarte oduu
maareetti isin dhageessisnaa jalqaba irratti sangafootootu namootan dambalii intarneetiin wal janajjanan jinjanaan dhiyootanaa rakkina fidaa jirti jechuudhaan dubbatan. Namootan jinjanaan zamana kanaa isaan dallansiiftee biyyoottii adda addaa keessatti hiriira bahuudhaan sagalee isaanii tan mormii dhageessisatanii jiru. Amma oduu bal'inaan kan oduu kana isin dhageessisuun amma akka lakkoofsa sa'ateenyaatti isinuuni beeytanii oduu amata 30 isin fayyadduun isin dhageessisaatii jalqaba irrattis duyda duuba oduu. Yaadda haa ajaa'ibaa. Booni qoy isin ajana jiru ol darbatte qoy maraba darbachuu deemti yaa maraba jinjanaa innaani waa'ee daddee dur takka zamana nuti dardaraa takka ammaa miti beeytee makida waa hundattuu ما أجايبه أمودو بالينان أقول جوسان أنفان سلاجايز أنيا تيمو أجاباسان كينيا أبلو أكنون جمارتي كوبيسي جرا Appalayyan Islaamaa warreen sagantaa abaluu tana dhageeffatan aga bika akkanaatti rakkoo akkanaa tan qunnamteef agabaasaan ana abaloote. Jee gabaasaan. Addee agabaasa maaree oduu tanarratti bal'ina oduu tanaa addee abaluu qaba. Abaluu akkanatti akkana taate bika akkanaatti akkana ta'e eegas booda kana ta'uudhaan oduun teenya asi gabaasamtee jirti. Jetti addee abaluus. Ayyee qufoottiin jira wayil kee keessana seene beete kanaaf irraa baasa jeetiin. Firaa baase yoo takbiir firaa baase. Ayyee akka dhiiraatti lukkuu nyaadhee beektaa. Ayyee jinjana jennaan hanqana saga uummanni ol deebi'u hanqa namni ol seenu xiqqoo isiniin boorsa. Waan naquun nameerraa hin haasawaa waan biraatii miti. Gaafa zamana nuti dardaraa takka. Dhalaa tana silkiin hin jirtu maariin hin jirtu maaliif wal xabbasatanii beeytanii dabdaabbee tana takka ajaa'ibaatiin kataban faan kun na bira fidatan beeytee dardarri afaan amaaraati malee qubeen afaan oromoon jirtu gaafa sana ta ajaa'ibaa tanaan barreessaa walaloon malee hin barreessuuf sanuu ሰላም ላንቺ ይሁን ውድ ጓደኛዬ ህይወቴ ተስፋ አንቺ የማር ወለላይ ሳገኝሽ ደስተኛ ሳጣሽ አዝናለሁ ሸጋ ጸባይሽን በጣም ወድጃለሁ ከሌሎች አብልጬ አንቺን አፍቅሬያለሁ ጃኝ አና ከተባፍ ማለቃኒ ከተባፍ ቤታ ደለጋ ቤቴ ወይ ጃይባ አና ወጉደላ ጉያ ቀማ ኦለኒ አመኒ ቤቴ ደደሪ ጋበሲሰን አኒ ወለሎ ባቴ dalagachuu malee jinjaalaan gaafasii hin jirtu beeyta dabdaabbeedha wayi gaafa zamana jezbaati wayi zamana jezbaa ayyee kana guyyaa mirqaanan wanta ilkeena seene fooni nyaachuu jiru ilkeena seene baasuu dadhabee dirqii qubaaniin firaa baase ajaa'ibaan anaamii warra janajjanu warra isaan janajjanuu fedhuutu walaloo eenyu jaalatteen jaan abaloo bolu akkamsi goggooti bar doktora wayitiitti akkuma inni jee yaaduma isaatii walaloon katabee fi ogguma san yoo fagaatte fuula dabtaraa fuula tokko fuula lama daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 7 tiin katabaaf yaada irraa fudhadheetiin akka nama maamalkachaa mana murtii duraa fi poolis dhaabeen namaan barreessu akkasitiin barreessa. Ayyee kana guyyaa dabdabbee itti ergatee maal godhaa miti. Guyyaa itti ergateeti deebisaa halkan gizeesiin wanta hawaa bituu deemtu eeggata beeyte gizeen itti kannus halkan itti kannata.
itti kannataa eegas booda halkan eeggate beetee marabaan darbadha jee kee deeme tokko hojjuma teenya xannaanaa gaafa san kutaa jaamu maaliin qaraa hojjuma teenya xannaana himuttiin jira ani himuttiin jira abshir Muhammad በጣም እቲን ኃይለኛ ቱሬር ወራ ሰንጋፋ ቢራቲን ማመተኒ ነገር አንቀንም ኑር ሴኑ ተኒ ነመይ ሙጅሩ ተቆሲም ቦርሴ ደርሲ ተኛ ይገል አሬ ስታይል አዳቲን ፊዴ ደርሲ ተኛ ስታይል አዳቲ አሬ ሲን ጩፋፉን ይገለጀት ይያለ ኢንሻአላህ ሲን ጩፋፉን ይገለጀት ይያዳ አብሽር ማሊፍ ተቆሰሙ በኔቲ ቦዋሬ ሆይ ጀኔ ኸረ ደርሲ ደምና ኦጉስ ሰሙን በረምቴ ኑፍ ቀበት ኢንሻአላህ አዬ አና ማል ጎሪ ቤተኒ መረባን ደርበዳ መረምኒ ደርቡ ማል መረበ ደርበዴቲ خلوና ቀበዳ ጄ ዴማ ሸበኻ ሲንጀተኒ ሰን ኔትወርኪን ዘረጋጂ ዴም አማ ሚርቃኔቲ ማል ጎሩ ዴምን ቤታ ታን ደብዳቤ ኢትኸነተሰኒ ኤገቹ ዴም ኢሲን ገዲምባኔ ላንቀሳ አካናማታን إشاي بودي سلاتن قابسن إيقا مسجد اللي خرج من بينه منا ساني دلي جلت هايتي هنكسين قباتو إيقا تجير ويجايبر ويقدافا جنجنان قبدو جنجنان أما تجنجنان أما تيس أدونين قبيسي سنف دي سرقون قب أدو أكام مريبو سنتي يو دنديامي بروس سنف دي أي سنين دنديا اسم بورسيتي وانا جايبا كيسي قرتن إن شاء الله أرمو akkanumatti isinitti hima tan waan amma isin hime tanan faanam akka oduu qophindeesse isin bida inshallah kana maal godhani beektani dallee isaanii jala taa'ee eegu jira hanqa isin gabbaatu dallee isaanii jala eegu jira ayyee manni warra intalasanii dhugaan waan dhugaatiin isin jira beekte manni warra intalasanii hojjechuu qabaa xiqqoo warra magalaayis waa deddelagata qabanii hojjettuu manaa qaban haaya maal godha hanqa isin gabbaatutti dallee jala taa'ee eegu jira way gaddaafaa jinjanaa qabdu ta gaafa turii ni jira beekte ta ammaa immoo ta ajaa'ibaati isinu namni hundinuu waan ifiif irra ga'uu baatullee waan arkee inshaallah ta oduusan ta zamanaa qopheessanii isin hima waan hundaa'u ጊዜ ከነጃን ቁባ ከነ ጊዜ ላተን ሰዲናማ ዴቢዮ ጃን ሰንዱራ ሰዴነ ዴቡን ዱረ ቴኛይ ማቤታ ተነማ ታማው ሶንቴን ቴኛኒ ሙቀበ አዬ ኻና ደለ ጀለታው ጅራሚ ኢሳ ታዬ ቆጴፈቹ ጅሩ ሆጀቱ መነ ጅራንጂ ኢራታ ቢማሬ ቆጴስቴ ማል ጀቴቲ ኹድራ ጭርቴ ማል ጎቴ ጊዜ ኹድራ ጎጎናን ከና ድንቻ ቢማሬ ኻና ወራን ኢራዲ ከኒንሳ irraadhiitee maal gooteeti wanti maali saanaa maadinaa jedhanii guddaan tokko jira gaafa san akka ammaa pilaastikan tolchine chaayinaan achi keessatti qushaashaa fi maarree achi keessatti waan bishaan lafa nannaqamees wanta alaawadaa simirtoon jirtu gaafa san biyyeedha bishaan lafa nannaqame xurii sanii hojii dhoqqee hojii fuutee achi keessa neete inni dallee jala taa'ee eeggachuu jiraami shoqomii gisee dhagee dallee laala خرّ لا خرّ اسمه اسمتي أنيو قبّي دكانه بس دابيته دلّي جلا وفتى وعليكم السلام ليادا وفتى دبا يسي كمان كم دوبي دلّي قبّام بيشان درسا سنفوتة كم قوتي دلّي قبّام كنيت إيه سنيته غربا إنت لما نسني جنجن وراف إيه كتشو جرورة تجنيت بيشان أبنا وادا بجو بر بونيتي ميركاني شو أكتة ما أقول مرة درب لجيه خطي بيتا تدبدبس تخلنسني اجچو دي مامي کوستر جي تاو چرا ارغنيت سراتنيا وي جي لولي وي تكنا ماري جي لولي قوفه مال غولي اچي غرغله اكو غرو دبها يويس دلي خنا و تك ياي غولي انتلاتو تيارني دبها ديبسا نگيا تايسيني سينجار ديتو ني دب تناو مال غرو قبا اوبسيتوما اماس مال غودا hanqa isin gabbaatu eegachu deema bika taa'u jiru san dhiiseeti dallee san achi muka tokko jira muka tokko ka biqiluu jira muka san
Aw Sharif jaaniini wanta faa jalatti girgiraa fi maarree jala godha waan akka jinnii warri itti gabbaruu kana. Deemeeti Aw Sharif san jala taa'e. Achi taa'u jira. Waan duwwaati isiniimu jira. Hogguun inni taa'ee isii eeggatu halkan irraa isaa furgee irraanfate isaa irraanfate mirqaaneeti isii eeggachuu jira. Dirqamaa isii hojii ol qunnamee deebisa harkachuun qaba jee taa'u jira beektaa. Kana waalaikum salaam dhiyaadhaa. Sakraantichi tokko way gaddaafa way jinjanaa way gaddaafa jinjanaa qabdu. Magan sakraantichi quufee deema beekte wallee mana farshoo keessatti isaa hojii nama hojii walloleensa. Laakin ወይኔ እንደዚህ ለምን ሰደበኝ? መጀመሪያ እኔ አልተናገርኩትም አይደል? ለምን ይሰድበኛል? ማን አረብሰ አማን አረብሰ ወይ ነጡበት ጀቻቲ ገተንተራ ዴም ለለባ ጄመ ሰክራንቲchi kun khiyyaan achi jala intala eeggachuu jiru sun ta intala kushaashaa fi faltii irra neexee saniitu keessa jira dubbii gara gagachuu jira sanis jeet ammaas isii gabbaatu eeggachuu jira malee sakraantichi lallabaa ananarebs yooniin isa gaabbeesu baadde dirqamaa qaba way qoyaa buriyo dhaqeetumaafi way ana abelu inni yoomta kaadhiira arge ningarsiisaa jecha deemaa ol deemu jira kun gurbaan khiyyaan intala eeggachuu jira tana sii quba qabaa Aw Sharif san jala taa'u jira sakraantichi hogguu bika sangee wallee fincaan beekaa qabaansa achi garagaleetuma khiyyaan achi jalaa taa'ee xuullawee way jinjana ta zamana zurii beeytaa tunis ta teeysaniitis ta ammaatis tiin dhufa akkana taa'ee yaadu jiraami gubbaarra dhaabbateetuma sakraantichi fincaan itti gadhiise inni Aw Sharif jalatti fincaanee deemaaf deema reefu bishaan qabbanaami amma fincaan oowwaan mataarraa itti gabbu'e maal godha heeduma fiiginsaan qaxxitaan dhufee boo maal taate nama ijoolloon seenee gaafa san ispoortii dalaynaa warra mancaan akkana dhawa mancaan naxxaree irraa deebi'u sanarraa eenyu sidhee maal taate jennee bar lollee kaan wanariisaa irraan tan wanumaaf daleeyte jaa maatu si dalage warra mucaa warra abaluu sibsanii si tume lakki akkam taate way meena dhiisaa amma aarree gubannee jira beekte booda gizee nu immoo hoflaan usu dinnee akkasii inshaallah amma tana kala darsii teenyaa deemina arra istaayil addaati istaayilii keenyaa darsii irraa addaati inshaallah qophaawaa qophooytanii jirtanii isaa lakkoofsa asirrattiin isiniif kannaa eda akkiniin itti qo'adhaa isiniin jee hedduu isin fayyadaa jecha tokko kaniin jee jira sabboontu mata dureen keenya achi gubbatti barreesseetiin jira achirra barreesseetiin jira akka gootan yoo nama dubbadde yeroo hunda akkana na cinqitanii kan beeytanii kan hin beeyneef akka gootanii mata duree achirra laaltan isiniin gadisaa amma kara darsii teenyaa deemne xiqqoo boortan jeetii yaada eegaa beeytaa era guddaa waan biraarra waan na qunname yoon hime ifii xiyyaafis yaadannoo takka beeytanii yaadannoo durii eegaa akkana sagantaan dabru jirti ni agartan umaan jiru asirra as tuyxan numa tuyxan bikka viidiyoo kana akkana tuyxan maaltu jala kanaan dhufe katabbiin akkana dhufti ilaala mata duree sirra laaladha akkanatti mata dureen keenya maalirraa dubbachuu deemna darsiin kutaa meeqaa akkasii tuyxanii gad deebisatan walii gallee eegaa idaas numaan himee yoo tana idallee idan himneensaa hayyee maashaallah
hedduu galatoomaa amma kara darsii deebina eda wanni nin jee darsii tana akkaataan ani itti fedhu akkaataa sadittiin isin hime takka akkaataa ulfaatu akkaataa jabduu akkaataa nama cinqituttiin qo'adhaan jee hogguun san qo'adhu akka waan biraa gosa hedduu baru takka akka waan biraallee baasuu na godha saniif gaariidha lamada hasanirra xiqqoo salphaa akkaataa sanirra xiqqoo salphaa ittiin fayyadama kanaa galuuf ammas haqaceeloo salphaa haalaan simpilii katee fatanaa yookaan qormaataafiin fayyadamaan jee darsii edaa akkaataa itti ilaallesan akkaataa jabaa ilmi namaa isin hundinuu itti yaaddanii qo'attaniifin isin garse amma immoo garee sadii eda garee kurnaffaa garee 11ffaatii fi garee 12ffaati walumaan umrii nu adeemsisu inshaallah waa'ee huruufaatii achi gubbaa mata dureerra ni jira wanni nin barsiisu huruufa harfii arabaa quraanaa qaroo akka dandeenyuuf wadii gaaffii qabdan gaaffii fatwaa sheekh Anwar gaafattan ammoo gaaffii yoo qabaattan darsii xumurarrattiin daqiiqaa kannaa shaakala keessaniin booda daqiiqaa kannaa daqiiqaa san keessa gaaffii teessan ni gaafattan sanii ala barreessaa utanuu gaaffii teessan hin laalu darsumaan gaggeessaa warri gaaffii namni gaafatu qabu yoo jiraate gaaffii gaafatan warri darsii dabarteerraa waan beeytan ni barreessitaniif waan isin hin beekne yoo barreessee itti dhiisa hogguu hordofee sagantaa hogguu deebina beeyta namni haariyaa arra seeneensaa mata duree wal maritti hin jirru darsii jirra darsii isinii mee bar warri haareen amma seentan mata duree darsiitii fi waan goonu ani hin dubbaddu akkana tuqattaniiti katabbiin as jala dhufti jala kanaan dubbisa maaltu deemu jira maalirraa kannamu jirtii achirraa laaltan inshaallah hayyee warri haareenii warri bee duraan darsii hordofaa jirtan ni beektan hayyee garee sadeen keessaa gareen kurnaffaa harfii hootii fi harfii ghoyni gareen 11ffaa takokkee gubbaatti uumamtu gareen kurnaffaa gareen 11ffaa harfii kokkee gama jidduutti uumamtu isiinis harfii aynii fi harfii haati gareen 12ffaa garee harfii kokkee gama jalaatti uumamtu lama isaanis ara nashiidaanis mi'ooytu takkaa jirai boortiinis ni jirti jidduutti ittiin isin deebisaa nashiidaanis ni jirti inshaallah kan isin dabarte nasiiba keessan egaa arraan tana jabaattanii nama 190 seentaniiti 98 seentanii 130 gad deebitan bakka arra isin immoo harka isinii kan dhajee kaniin kee isin mootiin jira 126 irra jirtan arra dhukkeen isinirraa haasayi arra isin mootiin jira beekaddaa tana takkatti 198 seentanii meeqa irristan wayjaa 76 irristan tana takkatti 70 hayyee yoo deebistanis nasiiba keessanii arra isin mootii akkaan isin moo jiru beekaayi hubadha hayyee harfii kaan harfii aliifii fi harfii haati jenna arra garee 10ffaa qofa bilcheessinee bira kun arraa booda garee 10ffaa ittiin deebinu isin hundinuu sirritti akkanaan jettanii fadha warra haarawaatis humaa rakkoon qabu warri haarawaatis humaa rakkoon qabu boodarre waan barbaachisaa ta'e na gaafattanii waan san irratti naasuun arra namni haariin akka seenes niin beekaa hogguu nama 198 seentanii namni haariin irraan tana yoo xiqqaate nama 60 yookaan 70 haariin seenee jira beekeetiin jira arra harfii lama qofa qabannee bira kunna inshaallah akka kaleetti nutti hin ulfaatu harfii lama lameen tilaallu ammaas harfii walit dhiyaattu hogguu dubbisnu adda baasaa bira deema
yoo arraan tana harfi ghoynii fi harfi haa akkaataa bakka takkatti uumamtee akka tokko wal fakkaatti adda baasnee bilcheessinee bira kun boru ammaas harfi ghaynii fi harfi alif akkaataa itti jennu adda baasnee bira kun barree inshaallah iftaan harfi haatii fi harfi haa akkaataa itti jennu lalee bira kunna eegas booda usrii waa'ee harfi jeen tanaa hin qabnu walii gallaa inshaallah tanaafu qalbii naa kannitaniiti naa hojii jiraatanii egaa walcoome jetteeni walcoom zeed walcoome maal walcoome way baasaan deemta boru oduuniin isin eegalaa oduu jinjanaatiin isin eegala inshaallah boru sagantaa boru oduu jinjanaatiin isin eegala ta zaman ammaa taan ta zamana keenyaa ta gaafa jezbaasan isiniif himeetiin jira haya amma kallattiidhaan gara darsii deebinaa qalbii naaf kannaa gaaffii isin gaafachaatiin hirmaannaan teessanii duratti hirmaannaa barreeffamaatiin isin irraa fedha jalqaba irratti hirmaannaa barreeffamaatiin isin irraa fedha waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh habiibaa umar warri amma dhuftan hundinuu bagana gayaan dhuftan Riyaama walcoome eenyu walcoome yoo jirta walcoome sagalee ni ciccita umran oromoo zallali waxxayita mallasi jennaan waxii mallasi jettee naan jette gaafaan gabbee ol deebi dhaamsi ol deebi sagaleen qulqullina ajaa'ibaa qabdi nu bira waalaikum salaam abu ammaar bagana gayaan dhufteen seenaa dhiyaadhaa ol lixaa tattaa warri sagaleen isin duraa ciccittu gaxu taalaati ol deebi'a akka qiyyaatti silkii lafa kaayaati bika teessanirraa akkana lafa gaxu taalaa ol deebi'a hin jenne konnekshinii yoo isin dide riistaarti godhaa moobaayil keessan ayyee gara harfii deebinaa harfii lameen bilcheessanii bira kunnaa lakkoofsa boodaan achirratti iskiriin irratti isin garsiisa namni akka haareenii akka hin jeeneefin bilbil lakkoofsa gubbatti hin katamin istaaylaariyaaniin dhufeen jeerraan tan aslan bakka atii fi feenaatiin bakka isin sagal ummatee sagaleen teessan oguu isin didde ta ummata kaaniis akka shakkee wanta isaa laaluu godhuuf deemta dhaamsadhu qabsadhu aslan hayyee amma harfi ijaallaaltanii gaaffiin hirmaannaa teessan arraan tan hirmaannaa teessan jalqaba ta barreeffamaati hayyee abdulkariim beekaatiin jaa jalqaba gaafa qubeen afaan oromoo dhufte wanata amma duras dumeetiin jira weelkaam waal jedhu kana gaafa san dura qubee afaan oromoo babbaru jirra saara bagana gaayan dhufte kana dubbisuuf deemaa beeyte mannaafashaadha weelkaam jette katabbiin gubbatti akkuma abdi jennaan akkuma ol godhadhee ilaaletti walcoome jeen welcoome akka afaan oromoo dubbisa anis akka afaan oromootiin si dubbise welcoome eenyuun akkas jettaa jechuu kiyya ayyee amma koomentiin dhiisaan koomentii dhiiseetiin kara darsii garagalla harfii lameen tana achi garagallee ilaalla eegaa maashaallaa jazaakumullahu khairan baga nagayaan dhuftanii waalaikum salaam ayyee harfiin lameen harfii garee kurnaffaati isiinis harfi ghaynii fi harfi khaati jiyaane dhuftan boo maashaallah arraa tana maashaallah arra jajjabaattan namni hundinuu nama likkitti ol neeyxan arra harfiin ghaynii fi harfiin khaa sagaleen isaanii qalbiin na hordofa amma isiniin gaafachuutaa qalbiin na hordofa harfiin ghaynii fi harfiin khaa hidhiin teenya maal akka taatu naaf deebisanii amma na hordofa ilkeen teenya addabana jirti akka agarrutti arrabni keenya asiin gagoolleeti akkana gama duubaatti ol tullaa'a akkana ta'uu qaba
hogguu harfii lameen kan dubbisu hayyee walakkaa afaan keenyaa banaadha ammoo kokkeen irgaan gubbaa afaan keessaa gama duubaa yookaan kokkeen gama gubbaatii fi arrabni keenya gama duubaa walitti dhiyaata akkaan banaa qalloo takka jidduu jira bikkaaf qilleensi ba'uun ni agartan banaa qalloo takka jira hafuurri yookaan qilleensi asiin ba'a hafuurri yookaan qilleensi asiin ba'a hayyee isaan kana harfiin lameen tana keessaa harfiin hoyin sagalee isii sagalee qofa hafuuran qabdu harfiin haa ammas harfiin haa hafuuraatu asiin ba'a hafuura ba'a hayyee eegaa harfiin hoyin sagaleen isii haa bikka jirtanii na hojii jettan bikka jirtanii sagaleedhaan na hojii jettanii kan nyaachuu jirtanii jechuu dandeessan kan dalaguu jirtanii jechuu dandeessan sagaleedhaan barreeffamallee yoo dadhabdan inshaallah harfiin hoyin akka amma dura maqaarra dubbannetti giin hin jennuun na dhagayaa jirtan harfii tana harfii hoyin jennaan malee giin hin jennuun yookaan hiin hin jennuun akkaataatti dubbisnu hoyin jenna sagaleen isii jaamee bikka jirtanii gaa hin fedhu gaa hin jeeyna haa hin jeeyna haanis tana harfiin tun hayyee gaa warri barreessan gaa miti jii miti GAA miti GHAA dha afaan oromootti hogguu dubbisnu qubee afaan oromootti hogguu barreessinu harfii tana sagaleesii tajennuun GHAA dhaani kana bakka buusna harfiin tun ammaas qubee afaan oromoo kee fi eedhaa miti sagaleensi haa hogguu jennu KHAA dha hayyee gu'aadhaa miti ammaas gu'aan maqaa magaalaa biyya hindiiti magaalaa biyya hindiiti GOA san gu'aan magaalaa yookaan katamaa maqaa katamaa biyyattii agarii indiyatii gu'aa jechuun kanaafuu fidala kana yemmuu barreessitanii fidala kana yemmuu naaf xaaftanii fidala afaan oromootti qubee jechuun fidala GHAA barreessitanii ishee hayyee akkasii naa barreessitanii haan harfitaanii eewwaa haan tajennu tanammoo GHAA dhaan barreessina harfii tana qubee afaan oromootti bineensa yookaan beelada yookaan bineensa keessaa maa tokko kana jira namni laga qabdan warri lagarra guddattan ni beeytan lixxuu jaaniin jira beeytee bishaan irra feenaati nun jeeqin gaati ayyii nun jeeqin ati numa jeequuf deemta gizee hunda sagantaa nuti oofu jirru dhuftee gutaka shabaqni kiyya maarreedha maarree gutakas ni ciccita isina siraata nun jeeqin obboleettii teenya ayaa
darsii yoo baratte si fayyaddi taa'ii baradhu yoo barachuu si dabbarte ammaas sagantaa bikka irraa hordofuu feetu dhaqii sagantaa sana hordofi obboleettii tiyya kabajamtuu qaalii ayyee inshaallah idduu galatoomii akkasii hayyee harfiin tun harfii ghiini jenneeni taraa 10 jenneeti bira dabarra ammaaf taanis laalleeti akkasitti bilbila isiniifin banaa sagaleetee isiniin dhageeffadha edarrallee irranii foyyeeffattan jeetii yaada inshaallah hayyee tana sagaleesi gaa hin jennu gaa hin jennu gaa oguu jennee kokkee arrabni keenya gama duubaatiin irgoo bikka tanaa itti maxxaneeti cufaa laallee jira taraa sanitti taraa yeroo dabartetti gaa yoo jennee hafuurri keenyan ba'uu irgoon biqiltuu waltuuti garuu harfii tana hafuurri osoo gadi hin baane gaa jenna gaa biqiltuun banaa jalqaba osoo harfii ghiin gaa jennee sagaleen baasne dura waan takka haa jennu waan hin jaaja'u ni gootan hayyee qilleensa xiqqaa tokko asiin ba'a cheegoodha yoo qilleensi xiqqaan tokko asiin bee jettan yoo qilleensi xiqqaan tokko asiin bee harfii tana sirriitti sagalee sii jechuuf sirreeffachuu jirtan osoo afaan keenya addaan hin banne hayyee osoo gaan jenne duratti sagalee hafuura xiqqaa qallaa tokkootu akka nama qabbantii dha'u jirtutti asiin ba'a laala moggaan afaan keenyaa kokkee bikka tana lameen gizee jennee akka dachii sossoo jirtutti girri nu jaa yoo girjee harfii tana jechuuf deemnaa jechuudha qabanna waa lamaan jee harfii tana sagalee sii tan gaa jettu baasuudhaaf osoo bakka jirurraa gaa jennee arraba keenya bakka sanarraa gadi hin buqqaasne qabxii lama ulaagaa lama laaluu qabna takka gizee jennee hafuura qallaa akka nama hulaa xiqqoo qaawwa banamtee nama dha'u qilleensa nama dha'uu deemu takkaatu hafuura qallishaa tokko obbaa ni baamoon ba'u cheegodha walakkaadhaan baasanu ayyee lamada hayyee ulaagaan lammaffaa hogguu jennu afaan keenya bikkituun kokkeen gama duubaa kun moggaan lameen gama mirgaatii fi gama bitaatiin ni urgufatti akka nama matoora irra taa'u jiru matoora dhaabbachuu jiru yookaan makiinaa baajaaj yoo hortanii jiraattan foorsii baajaaj foorsii ta marii qabdu san goomaa 3 qabdu jettu takka jettu osoo hin ta'in jettee deemtu takka bikka matooraa irra hogguu ta'an nama urgufti akkas ta'uu qabu ulaagaan lameen kanaa hayyee qabaddaa
Ayyee moggaan lameen gisee inni urgufachuu jira. Nurgufachuu jira. Yoo urgufatee jiraate sirriidhaa haala amma jenne kanatti arraba keenya kokkee teenya adda banna. Ayyee gaa 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 maashaallah. Laafaadha arraan tana laafaadha akka istaayila irra wayyaattiin isinii fide irra. Hayyee gaa 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 ifa Fooziyaa Misbaahu adde eegaa namni tokko ruumii xabbasaa seena beeyta. Namni tokko bakka itti nama jananii jee seenaa yookaan bakka itti waan nama dhufee jaan seenaa. Fooziyaa teenya darsii yoo barachuu dhufte darsiin bara yoo jette taa'ii baradhu. Yoon beeyne ajaja keetitti hin deemuwanii bayii gaxa bakka jinjanaa dhaqe yookaan ruumii xabbasaa dhaqe bakka itti nama xabbasattuu dhaqe achi xabbasadhu. Takkaa'u bakka itti si xabbasan dhaqiite achi si haa xabbasanii. Zeeta malee bishaan goggogaan si haa xabbasanii. Achi dhaqii biyyeedhaan si haa xabbasanii. Eegas booda akkatti si nyaatan akkatti if nyaachisu siif beeka. Hayyee eegaa warri jinjanaa barbaaddan bakka itti wal jana ejjantan dhaqaa yookaan warri shaawaan guute bakka xabbasaa dhaqaati akkasii firraa xabbasaa. Hayyee jalqaba isinii meetiin jira kan jeequmsaan dhufee jecha lafee isa cabsu yeetiniin jeeqee sammuu garagalchee galcha. Kan darsii barachuu dhufte sirri barachuu jirta maashaallah rabbi siif haa laaffisu. Katti aanu yoo gaaffiin na gaafatan jiraatte jalqaba isiniif himeetiin jira. Kanaafuu xumurarra gaaffii teessan gaafattan. Eegaa warri jeequmsaa deemtan yoo jiraatte jeequmsa keessan dhiisaa baha. Eegaa namni darsiidhaaf deemu waan isa fakkaattu haasawaa yoo hin taaneefis caljee bahee deema. Kan waan hin taane haasawu jecha isaa hojii wal madaaluun deebisaaf. Hayyee jalqabaan himeyani amala kiyya daawwitiidhaan jee Sumaayil Adishoo jechuun abbichaaf abbichi keeysatti ana keeysattiif laaluu fedhe. Abbichi ana keeysattiif laaluu fedhe ifni harka. Hayyee yoo amma akkanatti bira kunne foormulaa biraa baasatanii dhufan. Kanaafuu akkasii eegaa lama dogguu darbatan anis lamadaan hawwisaarraan tana ammoo warri darsii qaroo feetan sirritti darsii naa hojii jiraadhaa. Niin beekaa warri duraan darsii sirritti hordofu niin beekaa maqaan keeysanuun takka takkattiin isin beeka. Nama haaraa hogguu jalqabaa hogguun jinjanaa jee achitti haasoo jiru san
ogguun jinjanaa jee waa'ee maarree dabdaabbee fi maarree je'usan namni huu jee seene bikkatti wal xabbasan seebeeyta bakkatti wal xabbasan seen dhugaan isinii mujjira waan hin jarrabeerraa ammumaan tan akkas jee dhufee mata dureen maalii maarree jaan abshira waa kadarsiittiin fufaa waan hin dubbachuu qabu dhageeffadha kanaafuu akkaataa barbaadanii seenan ibsan dhabnaanii jecha isaan darbataniif deebisaa wal fakkaattu deebisee fi ammas deebisaa waan biraa yoo jaan deebisaan qophooytee jirti umaa dikshinaarii keessaa barbaaddatanii umaa rakkoon qabu jechaan an ja'uun ammoo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh arbee bagana gayaan dhufte warra darsii fedhuuf darsii 100% kannaaf ayyee umaa rakkoon qabu egaa harfii ghiin sagaleensi ghaa jenneen haya harfii tana laalla harfii khaa laalla harfii khaa sagaleensiitiis khaa jennaan sagaleensiitiis khaa jennaan harfii khaa sagalee gubaasnu hafuurri keenya osoo kokkee teenya arraba bakka jirurraa gadi buqqaasne duratti hafuurri dhiibee ba'a hafuurri eega dhiibee bahee booda hafuurri dhiibee eega bahee booda kokkee teenya adda buqqaasna ayyee reefuun tana harfii ghiin sagalee ghaa jettu hafuura qallaa tokkoo fi moggaan lameen hurgufattee hollattee eegas booda adda buqqaasnee harfii ghaa jettu baasne harfii ghaa ammas bikkitti uumamtu akkaataa takkaa fi bakka takkatti haa uumamtu ta'ee garaagarummaan isaanii harfii ghaa sagalee ghaa jettu hogguu baasnu sagalee ghaa jettu hogguu baasnu osoo addaan hin buqqaasne duratti hafuurri dhiibeeti bakka tana eegaa hafuurri kun dhiibee sossoosee as toora kana ga'ee booda adda buqqaasu ayyee osoo ghaa hin jenne duratti hafuura haa laallu hafuura keenya cheekaa goonu na hojii jaa osoo addaan hin buqqaasne dura hafuura keenya akkatti ba'u laalla cheegoona ayyee na hojii jaa akka nama edaas dubbadheetiin jira akka nama akiin yookaan wani takka laagaa seentee laagaa irraa ofirraa baasuuf deemutti ja'utti hafuurri akkasii yookaan qilleensi san ba'uu qaba osoo addaan hin buqqaasne duratti ayyee jaa cheegodha bilbilaan oguu bilbiltan sagalee teessan akkaan isiniin ji'a kanatti akka baasaniin fedha ayyee Abo Abdusalaamii Abdul Jeeqa boo aboo cirama gabbay nuti darsii jirraati maan nu barisaa ajaja keetittiin deema cirama akka garan qabnu titifama ayyee Abdusalaam maaliyoo Abdul Jeeqaadhaati mana diigaan halkan dhufa jaar ayboo ara maarree dhufte qoy firaayiveetitti sii deebisaa teeti awoo jechuun qoy firaayiveetittiin dhukkee irraa kaasaatti dhisi haye egaa
eega jenne booda adda bukkaasna Abdusalaam Fooziyaa maarree san jenejjee nu dhufeensa hin beeku duraa lollaaniini aara Fooziyaa maarree san nabba'u jira Abdul aboo deemi kophatti ol jenejjena kopha wal xabbasa hayyee haya arraan tana lilmeen isinii dira wal xabbasaa gaa niin xabbasa jiiti osoo zeetatti hin dheyne bishaanii xabbasii boodogguu si dura gubattee ciincooyte akkatti nyaattuun si laala isinis siin xabbasa jettee booda wayna yaadachiisan jarri kun wallahi waan na yaadachiisan gaaf tokko jidduutti isin boorseetiin hara darsichi deebinaa umaa rakkoon qabu gaaf tokko beeyta isinis jinjanaa barbaaddi inninis akkas barbaadaa feesbuuka ta'uu imoo ta'uu uumarra wal baran waan qabatamaadha wayirra wal baran akkuma ol seenteetti arkite onlaayinii jira inninis arke beeyta isin maal godhaa jirti seetan alawadaa keessaayii shaayii danfisu jirti inni maal godhu jira ba'uu sii caqasi waan hin ta'e sittiin hima maal godhu jirte seete inni taa'eeti ciisu jira girgiraam miila isaa jala jira beeyta firaashara osoo ciisu jiru osumatti barreessu jirtu munyuqatee shookifachuu jira waan isiin itti barreessituutu oowwatti kaasuu jira osuma munyuqatuuti girgiraa miilaan dhiitee firaasharra gannaqe girgiraan ibidda qabdii ibiddi firaashni belbeleetuma miila gube belbelchee guulaaluu kunoo belbelu jira ahajee isiinis osoo tasaa kana gootuuti shaayii barraada neexeessa dheeyte osoo mana deemtuuti hara sagaraachi gorte osuma chaat godhu jirtu oowwisteeti abshirumaa arraan tana abshir sagantaan itti fufti mara koon qabu dhaamsa kana laala osuma barreessituuti sagaraa seente barraadaa harka qabattee sagaraa seente beeyta osumatti barreessitu maal goote fincaan fixattee maal godhu ni beeyta istanjaan godhettee barraadaa bantee shaayii oowwituudhaan istanjaa goote damtaanee maan kaane jette eegaa warra akkasii saniin saa jarri lameen kun deema akkasii wal gubaa hara darsii deebina akkana bilook hin godhu jecha lafee isaan biloo godhu ifaa baani eegaa jarri lameen kun warra akkasitti kaanis girgiraaniif gubee isiinis shaayii oowwituudhaan istanjaa goote saniin saa jarri lameenu wal beega achi gadi walaa xabbasu akkasii an duraaniin hime laal daawwitiidhaa usumaa ilaalishoo Fooziyaa maqaatu nam 3-4-5 jira Fooziyaa jecha san barreessite yoo si taate san hin beekne barreeffamaati isin jettan irraa hin qabadhee jira jalqabaan isin hime ayyee umaa inshallah darsii teenyatti fufna abshir dallaneetii miti jecha akkanaa akka uliitti hin deebine kabiraalleen gorsaa ta'uufiifin jecha kana dubbachuu jira caal jee biran kutu gaafa akkanaa kana waan nama kuchiisaatii miti beeytanii gaafni irra kunnuus gaafa irra kunnu barra istanjaan goote hin qaanfattu sanuuyi wallee takka intala yaa hin deemtu saniitiin isaa ayyee maan tana kana darsii deebina harfiin teenya harfiin laallu jiru harfii lamaa harfii lameen keessaa tatti aantu harfii tana harfii
ha 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 ha. Fooziyaa siimii bar isinirraan eegamu nama tokko jee akkasuma deebistaaf daawwitiidhaa jeetiin himee jira. Amma barochuu dhuftammoo maali ayyaa? Ayyee dhiisee waan biraan barreessin hagaa isinis an ka barreesseef deebisaa akkasiin kan har'aan tan warra namni waan akkanaa barreesse darsii laaquu dhufee Koy namicha kanaan buloo godhaafa. Namicha kanaan buloo godhaafa. Obsa namicha kanaan buloo godhaa. Aboo qotoo. Ay, Fooziyaa teenya. Fooziyaa Zawud. Ay, dhufanii bakka darsii ogguu ceeqan obsaa jee. Obbali. Takkanaa sana gurratti hin dhagewanii nama jeequu deemu deebisaa akka isaatiin kannaafiin jee. Ayyee obsii dhiifamaa atiilleen maqaa yoo takka ta'e isin baanuu Fooziyaa Zawudii moo eenyu? Oiga biyyaan isa baasaafi amma booda ittiin isaa darsitee nyoofna. Ayyee harfiin je'u jiru sinii galee jira mee sinii galee lakkoofsa tokko noo kannaa. Ayyee isiniifin banaa immoo bilbiltanii deebistan. Isiniifin banaa immoo bilbiltanii deebistanii sagalee naa jettanii harkarra qaqqabdanii isinii harkarra qaqqabaar. Hello, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam ooltan? Nagaya wallahi Hussein keenya. Kaisini jechuu barbaada. Ayyee. Namni kam hojii taanaan barumsa kana irratti dirqameetiin eegatti kootu baradhu ka jedheetiin dirqamsiisuun jiru jedha. Eega dirqameetiin silaafeeti akka nama tokkootti kalaaluu liibii ilaaluu fi dhalaa achi keessa jiru janajjanu wanti deemullee hin jiru jedha. Ayyee sirrii. Eegatti saamsa idii fi Oromoof duulee ka jedhu ammaan tana jara lachuu biloofi godha. Ayyee hanqa isin deebistanitti hin godha inshaallah. Argaa
eegas jara arrabaaf muratanii dhufan waan ta'eef waa'ee barumsaa irraa hajaa namoota hin qabne jecha deebiiti waan fedhe yoo haasoftan eegas sababa deebii jarri dubbatan irraa isin haasoftan kanarraa ka'eetiin hadha waan hin taane as deebi'ee dubbachuu hin qabu. Kanaaf bilookii godhaa baasa barumsaaf hin deemtu eegas deebiitii siyaasaa biraatii fi ammallee deebiitiin achi keessaa haasaa fi janaajanaaf deemti jarri lamaan sun. Kun beekamaadhaami. Baasaa qajeelattee waa Salaam Saidii fi eegasii deebiitii Oromoof duule ka jedhu jara lamaan kallattiidhaan eegasii wanta jarri barreessa argee jira waan ta'eef baasa. Gatiin qabdu. Ayyee inshaallah amma sagantaa iniin baasa. Waa'ee amantii barachuu namni deemu eegasii obsaan waan isin waan feeta yoo jettan obsaan caqasuu qaba. Karaa keessaatiin bilbilee isinii himuu qaba. Achiin duubatti barreeffama asii ol baaseetiin jecha deebiitiin isin tuqeetiin nullee tuqu eegasii deebiitiin isin aarsee nullee aarsu barreessuun qabdu jarri sun lamaan baasaa qajeelatti. Inshaallah. Ayyee ka ittiin laalinaatiin baasaa bakka yookaan darsii ammaa fofaati eegasii akka barumsa kana keessatti argamna jarri lamaan sun. Maqaa ammaan tana yeroon akkanurraan gubannee akkanumatti dhiisneetiin hin godhaanii bilbilaan sagalee aanuu deebisanii inshaallah. Ayyee ka akkasii bakka jabaadhaa gara darsiitti deema argaatiin jirra waan ta'eef beektanii gadi seenna malee qaatuma hordofaatiin jirra. Ayyee taate inshaallah. Ayyee ka inshaallah rabbi seeraa godhu jabaadhaa. Amiin. Ayyee warri galteef sagalee tanaa warri sagaleen tun galteef inshaallah bilbiladhaa lakkoofsa asirratti isinii kaayetiin jira bilbilaa sagalee teessaniin dubbisaa inshaallah himuun banaa jira. Hello. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee harfi ghiinii fi harfi haa lachuu ji. Harfi ghiinii fi harfi ghaa. Garaagarummaa sagalee isaanii. Harfiin ghiin. Ghaa. Maashaallah harfiin haato. Haa. Maashaallah hedduu galatoomii hidhiin teenya banaa taati moo cufaa taati? Banaa taati. Lachuu? Ghaa. Ghaa. Ghaa fi haa hidhiin teenya banaadha moo cufaadha? Geengoodha moo adda banamti jechuu kiyya cuquliisa moo adii keessa jirti? Cuquliisa keessa jirti. Hidhiin duuba cuquliisaa hidhiin maal taati? Geengoo taati. Maashaallah hedduu galatoomii. Ayyee. Hello. Hello. Ayyee. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam sheekha. Nagee wallahi alhamdulillah. Rabbiin sinirraa jaalatu numa obsaayi nama sakachaa nama waan akkasii dalagu wasaqa waa barachuun barbaanneef keessatti hin dhiisinaa ofirraa baasa. Inshaallah bar numa jeequu deeman malee qaraatiif hin deeman bar. Warra akkasii warra obbo isaan dura jeequmsa eegalan ni deeyna sinirraa eeynaati. Inshaallah rabbiin isin haa gargaaru numa obsaayi inshaallah rabbi jasaa teessan isin haa kafalu. Amiin amiin inshaallah amiin. Akkasii ayyee tanirraa hin eega. Harfi lachuutu tartiiban tanuma feeteen jettaa harfiin tun sagaleen akkana harfiin tun sagalee akkana jettee diimta. Harfiin qayin. Ghaa. Maashaallah. Harfiin tan itti aantu. Haa. Haa. Sagaleensi. Haa. Maashaallah maashaallah. Geengoodha moo banaadha hidhiin? Hidhiin bana. Geengoo taati moo banaa taati? Cuquliisa keessa jirti moo adii keessa jirti? Qubeen lachuu? Bakka itti ilaallanne gaa. Ayyee itti deebitee ilaallatta amma. Maara koon hin qabdu itti deebi'eeti ilaalladha. Ayyee.
Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله كما قاصد. ما شاء الله نجي والله الحمد لله. بقرب برنا سنجاي إن شاء الله تكسر سنجرا أمور بنا كسينا نانجل لجاري ما تشوف أني أيه سيفين كليني. نافقالي رجرو أمور بنا سينا لالو سيا. أيه إن شاء الله. بودرة إبساو كذين قدو سيف قالوا ملا أما يو لا يالتس بريد هذا أنك سيقل. طيب ما لير سود أما ده فيديو سود نسي واسين قابل سنة يعني. ونين قابل حرفين غين سجلنسي مالي جيت. حرفين خاتو سجلنسي مالي أكان مانتن إبست. حرفين خاتو سجلنسي نتفقد إن شاء الله. أيه حرفين غينو قود بيسنا سجلة كم قوني دبيسنا. إيش حرفها؟ غا غا جيمي غا ما شاء الله ايوه سجلين عارفين غين غار جتناني سجلين عارفين خاتيس سجلين سي مكو مسيتو جول فكاتي خا جنا خا جيمي خا ما شاء الله ايغا اذا سجنتا اذا يون اردوفين فيديوني لالتا وني جنة حرفين جاتن قبي عربا غيسا كان نما يبدو غين خاء عين ألف أمالي حافي ها نما دبا جرا خنا بالجيسني بيرخنا جني أيه أكسي إن شاء الله ما شاء الله لمن كنا رانتنا أتي أما دفتي لي أخسي قال نما براتي إسني قال يجي جادا إن شاء الله نما سرر يرا نما قالك إن شاء الله يه دو قالتهم جزاكم الله خيرا يرون دساتي كاميرا دربودن دا ساعة ندرو ساعة كاجة شودا وجو نبيرا أكل لكوس كينيا وأكل لكوس إثيوبيا تلكن رأسها سدي أكل جنونك طيب إن شاء الله أنغرو سودا رجع راجع كان سني دبر سوجرو كان تسنينو دبر سوجرتان إن شاء الله إثيوبيا راجع أنا كينيا دانجر كينيا جزاكم الله خيرا باي رجوم برمسا خافي وكان إن شاء الله أيه إن شاء الله تاتي جزاك الله خيرا إن شاء الله السلام عليكم الو الو السلام عليكم فو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنتي أما وان كنت جرتني الرابر مسمى دي في قصي قافي جرت وان تايف إيه ايوه يصير رادي بيتي هرماك بربادتي زي أيه انا اخوش ايه الو 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 أيه ما جتي حرفي خا في غين نغافة جرتنا فكار إيه اوكي تفوفي خا أيه ما شاء الله غين سجلينسي سقلين خا أيه سجلين غينو غا ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء أما تقولي سكيسة ترجمت لي إيه تجكوليسا مالي سجلينسي أيدينسي كم تاتي سقلين هدين نجين قد ما شاء الله سري ده الدقلة تومي ايوه كا دبلتان كجتو والبعض قجيلة ما نمون ديفا دوبان جدو برم سخنا رد اسن كالتيران من ساعتي كان ديبتين ايغا هرماتي ربي بجا شرابتي دوبان بكا في دولي وان في ديبي خقر افان قرب روتي براتي اصفين نجيقون قبو سري يو هردو فيها هردو أصبتين يو هردو فتاي بلوكي وفرا قوتني أكده بيتين برمسا جيساني في يسير سنجيتني براتو درليا كان جيتني إيه سيدي بيتين قوة قبضان بلوكي آتاو نمني دي بيتين جيشنتاني دربات كندين إن شاء الله تكا تين ردي بيل عليه قلوتا ومداو
Hayyee ka akkasi inshallah namni deebiiti waa beeku barbaade yoo dhufe duubaan deebiiti maqaa nama baasu yoo ka deemu seera deebiiti amantiitii millee deebiiti nama jeeqaatiin qilleensaan deemuun sirrii miti oduu kallattii wal bira ta'anii namoota akkas darbatu deebiitiin kallattiidhaan deebiitiin wal gaafatan. Haa ta'u malee qaamaanii miti amma qilleensaan walitti haasaarra waan ta'eef qilleensaan bakka fedhe dhokateetiin waan fedhe darbachuun qabu qajeela hordofu fedhu haa ba'u bakka qajeela biroo ta'eeti. Akkas inshallah jabaadha kanaafuu jecha isin taane rabbiin obsa nama hundaaf haa kennu obsaan deebaatiin haga danda'ameen community namoota tokko isaan ilaaleen barumsa keessa akkuma gaafa duraa jenne inuma deebi daqiiqaa 15 haa ta'u akka seentaniin xumura gaafii fi community daqiiqaa deebiitiin 15 duubatti fufaa laala. Akkasiin jeeni akkas inshallah salaamaan nagaan sagantaa abbaa birooti dabarsa. Ayyee maashaallah hedduu galatoomi maashaallah. Hello. Assalamu alaikum Adero. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami? Naga alhamdulillah Adero kiye. Naga ayyee odeesi. Deebisaadha? Ayyee alhamdulillah wallahi. Aya. Indaga. Ayyee harfi lameen keessaa sagalee isaanii. Ghaini gha. Maashaallah. Taanu. Ka. Maashaallah. Hedduu galatoomii jazakallahu khairal jazaa. Adero kiya rabbiin umrii bareeda isinaa tursiisu wallahi mana nu seenaa jirtanii nuti bari ummata yahudaa keessa jirra wallahi lazim inshallah nu billee du'aa nu godha du'aa qaraatiin teessan mana keessan ta'e nu harka rabbiin jala qabannee taa'utti jirra inshallah wallahi. Maashaallah ayyee du'aa godha rabbiin isiniif laaffisee laftu isinii haa galchuugaa. inshallah wallahi inshallah jazakumullahu khairan. Ayyee. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee. Inshallah harfi gai. Ayyee. Sagaleen sida ga. Ayyee. Harfi tan. Kha. Harfi kha. Ayyee. Harfi kha mu sagaleen sida kha. Maashaallah. Ayidiin teenya maal taati? Genge taati. Maashaallah hedduu galatoomii. Okay. Barakallahu fik. Egaa nama sarara jira inshallah warri boodarraniin dubbadhaa umaa rakkoon qabu amma yeroo koomentiidhaan firraa gubu warri koomentii barreessitan koomentii keessan harkaatiin jira inshallah boodarraniin dubbadhaa oromoo duulaa fi ammaas obboleessa keenya salaamiinsaa inshallah ayyee boodaan dubbadhaa umaa rakkoon qabu bilisummaa. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee. Akkam jirtan sheekota? Nagee wallahi alhamdulillah isinoo fayyaa qabdanii? Wallahi alhamdulillah galata rabbii fayyaadha. Akkam jirtan mee fayyaadha? Jirra kun alhamdulillah. Wallahi maashaallah baay'ee nama gammachiiftanii haaluma kaan wallahi maashaallah jechuun waa baay'ee nu walachiifte wallahi waa baay'ee nu gorsaa jirtanii. Maashaallah inshallah. Rabbiin jazaa keessatti ni kafalu inshallah galatuma baay'ee galatuma. Inshallah amin walumaanu. Ayyee deebisaadhaami harfi lameen keessaa tafeetu dura yaamii maqaa yaamii sagalee itti aansi. warra koomentii olii gada waa barreessu kanallee jechuun wallaallu saba qaayee dallaalidha inshallah. Eebar ammaan tana tasgabbooyin eebar maal jette? Hello.
umaa warri dhiifama gaafatanis boodaaniin dubbadha umaa dhiifamni namaa miti rabbiinuu badiirraa hogguu toobatan dhiifama namaa godha egaa rabbiinuu hogguu balleessanii ayyeema akkanuma naaf obboleetiitiyya rabbiinuu yoo namni dogongora san beekee dhiifama gaafate rabbiinuu dhiifama namaa godha nuti ilma namaati umaa dhokkin hin jiru wiluma akkatti hin deebine umaa dhiifama jennaan isin lameen kabiraallee dhiifama jennee jira ayyee السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقافنا. حرفين غين سجلين سيمال. ما شاء الله حرفين خاتو سجلين سيمال. ما شاء الله هدين تاني بناتاتي مو جينغو تاتي. جينغو تاتي. ما شاء الله هدو قالتومي ايغا اذا في رقمتي ايه ما جتي سري تنجلي سري جتي كاچيلو سري جتي ارسيني فلافتي جرتي ستايليني ناورجي جيركون ليكتي سيني تيجر جري افرين افيس ان شاء الله كان ربي سيني على فيسغا ما شاء الله تسمع كلمه كليسان كبد ملي رسا كنتان ردوم نجولنا ربشتي يوما سري ربي اسري سغاي ان شاء الله ديفما جو جيراني ديفما غوني في ولما كانون جين أيه كذا توما جزاك ربي جنة الفردوس نسني فديت سوي. آمين آمين آمين. نواني سني تانون قبل ربي كيري وانت سني فكن والله وان سلا ستيو. فكنين براني من تاني برا تعالى. آمين آمين إن شاء الله ربي سني فعلا في زوجات شوف ما غيسنو. هلو. وعليكم السلام فوزي ريفون تر أتينا وجي أتينا لولو جرتاور فوزيا سينو نجرو والله أستاذ والله سينو يعني أستاذ جمالي جيتون أني جنان بيتا إيجا ما في سينو أستاذ ما جيتون تلولان جنة براتيس ده هانكا سيلانا جيبيسو قبضو نال لول تجيدي براي بو براتون خيا سرنا غرغلي مال تو إنسان سينجي خطبين دلا وما خطبين دلا جلاول ديمه تاكاجين ني تكون دبسجي تام برا دفايه عمر كونغ باي ديبسا ديبس ان شاء الله خير استاذ ناري نانو جلا اي تاتي ابشر دي سيبر عربو فدير اي عارفين لچو تاكا تاكا مقايامي سغليس نانجي نافجي أيه سجلينسي سجلينسي ما شاء الله عارفين تانو عارفين تان مكان سيمان سجلينسي تو عارفين ها سجلينسي لين ها ما شاء الله أيه يدين مال تاتي هدينا كم تاتي؟ هدين جينغو لون سا chocolate كيسه جر ما شاء الله جينغو ده أيه ما شاء الله دوغلا تومي ناقلي أما سرت رابين جدا جرا أيه آمين ولمانو ما شاء الله دوغلا تومي أيه إيمو قفا واسابين بالبلينا وبليان كيا واسابين بالبلينا واسابين سجنتان خرم مرمتي موبايل كان رجل واتسابين الو الو السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليلى أحمد الو ما جتي حرفين غين عارفين غين واجا أورومو دكان الرئيم بتدعي أوفسي إن شاء الله أيه عارفين غين مالي سجلسي هلو ليلى هلو أما سكيدا كنت
sagaleen si maqaa siyaamii sagalee siyaamii daddafi gaatummaan. Harfiin Hidiin akkam taati? hidhiin geeddoodha. Ayyee maashaallah. Halluu tam keessa argamti? Lachuu? Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Arraa sagalee ta'e xiqqishuma? Inshallah in dabala amma rabbina gargaaretti. Amma dabalte yaa. Dabalte ayyee. Harfii lachuu maqaa yaamii sagalee siittis yaami. Harfiin gaani gaadha. Gaaji gaa miti gaa meenaa hojiji gaa. Ewa gaa. Ewa maashaallah gaa. Inshallah rabbiin si laaffisu gaa. Ewa akkana naa qabadhu si jalaan badin si jalaan badin haa. Ayyee harfiin taanoo harfiin taanoo. Maashaallah iddoo galatoomii hidhiin hogguu dubbisnu hidhiin jara lameen kanaa maal taati? Geengoodha. Maashaallah iddoo galatoomii jazaakillah. Ayyee ustaaza naare naanu. Hinaaru abshir hinaaru obboleettii tiyya. Hello. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ati saarra si didde sagaleen hayyee. Hayyee harfii gaarii. Hayyee sagaleen si maali? Sagaleen isii gaa. Maashaallah harfiin taanoo. Harfiin gaa sagaleen isii gaa. Maashaallah maashaallah. Qubee hidhiin akkam taati? Hidhiin teenya akkam taati? Jara lameen kana dubbisnu. Hidhiin teenya geengoo taati. Ayyee hedduu galatoome. Ayyee yaada qabdaa? Waan dubbatu qabdaa kana malee? Ayyee dubbadhu. Hayyoo sadii warri geeqanii baay'ee warra geeqanii milokii akka nurraa wataas maa yaada gargaarfachuu barbaada. Anillee moon jedhe naan jettaan immoo tiyyuu ija isin waa'ee kolfaa dubbattan sanii wan maal jette? Ije waan disconnection jaa waan baddu deebi'ee waan kolfeef malee na bira deeqetiin jiru wanta akka wayna lillaa. Jechuun warri qoflee haa qofluu bara akka qofaltanii fi umaa rakkoon qabu. Warri qofaltan bar akka qofaltanii arraan tan akka qubeen darsiin isiniif galtuufiin jalqaba irratti isin bohaarsee isiniin qofalchiisee umaa rakkoon qabu. Egaa. Inna bakka jeequmsaaf sanniin immoo biloo furraa gootanii. Ayyee unooma maal jee barreessi jiranii gartaa Oromoo duulaaf kajoo kun ani kiristaanaa garuu jee. Hayyee amma eega kiristaana taate rabbii si haa qaceelchu yookaan nuun jeeqiyyaa obboleessa keenya. Ayyee hedduu galatoomii. Isin nu jalaa hin haafina ustaazu nu jalaa dhaabbinaa. Abshiin bakka tasgabbaa'ee bara amma tasgabbaa'ee. Abshir tasgabbaa'ee rammaa booda. Ayyee. Ayyee inshaallah harafuu fedhuus ni jiraan sa'aan kuttee har'aaf inshaallah boruu ayyee maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa warriin sagantaa tanaa ubsaan hordofaa jirtan egaa darsiin har'aa xiqqoollee taatu edarra isiniif galte jeetii yaada. Isiniif laaffatte jeetii yaada hammamuu barreeffamaa fi yaadni koomentii dhufuu kan nama jeequ ta'us hawa amma dhufte viidiyoo ibooda deebii ilaali egaa
ayyee taate dhiisee barama qabbaanaa tasgabbaa'eera tasgabbaa'ee umaa eegaa tasgabbaa'ee Jamaal Naasir waysi jalaa kaasuu yoomiin dideen mee Jamaal Naasir qofaafiin jalaa hin kaasame mee bilbila dhukaa Jamaal Naasir ayyoomis jalaa kaasuu dide asliin deebistu atoo takkaasii bilbilee deebisu nagar waasaappiin bilbiliin jee imoo bilbili imoo waasappii warra waasappii bilbilu jalaa hin kaasuu dide hello Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhuftee seentee boodanaan laltaafi sassadaa dhiibar. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Niin dhagaya? Nagaya? Nagaya wallahi alhamdulillah ustaaza kemetu nagaya. Fayya wallahi laazim dhiyoota na hundaa'u sagalee teesseenuu diddee irra humnaan seente. أيوة قولوا ما ندبل سبحان الله أكنا سيوا أمان تنا تبوتي خاص شكرا أيه ديبسي كيف أستاذ وأنا جو بربادو وراكم أنت جدا إرادتي ناريني سو تتقبعي كان رلا لين يعني وراكم أنت جدا تاسانيتي وخجير كفتوفو سكومو خبرات شروف جروتي خجير كروف نجراني ويتامي سنيفوكي إذا سوان تكجان وراكم أنت ورا ربا خنا جو إيشي بروختي ورما خالا للدوسياتي خلصاني مورا لالين إساني بلي عرتي وان تكلين جين أكو مسيفاني وابان برباد نسانو أيه تاتي وقع إن شاء الله أوكي أستاذ أيه قابي خمنا قافت لچو أقوبي لچو كيسا تدس جت دورة دي بسي مقاسي تي بسغلي سي توجه أوكي أغا أيه تانو تانو أغاين مقا دخل خان دي بسي سغلي في مقاس دي بسي حرفين اتيان تطان تغيين بريجرتو تغين دورة جرتوني أغا لمي غا في غينتك ومقا مقا في سغلين الدباسنا أوكي طيب حرفين تان تمدو حرفين جافا توربفا تجرتو قبين توربفا أكا غبتير جرتو تتمي خالمي ايغا سغلين سيمال خا تلمدا تنجيمه خالق أستاذ جو جرتاور اسمه جو جرتوتي شكته غايته خطافين جير غراغر ما برچ جرامي تاكا غادا تاكا خادا اوكي خا إدين تينيا كم تاتي جينغو ما شاء الله جواب تيرا ديبستي أمو نمو جلانكاستو يتين نتين عاريني ايوه بر استاذ خيسو شد وليت نجنا خالصا ما في اي ابشر انا ميبر انا يا كان نجنا خاص نتو ها انا ميبر كنت كونكشن بيزي تا فيديو ورقاتي فيديو الجود صحن بخيو استاذ خيار بغن خير وري بلوتي وربادن وندرب على فيسوفي امين ان شاء الله عارف وندرب على فيسوفي مي دواي غوري امي جنا ميرا دواي غوري تيتوكي مي تيتوكي جبار ربوما تيتوكي هيا بخير ربي ورد وانت نور آمين كنت جلا ودي تروح دين مع سنة جتنا بقى دام رادا خسنة سنة هبوط آمين ربي شابين خلنا ذي خاكنا تندي وتروح أنا ربي دين إنسان حاجة جيتو آمين خان كريستنا جولي ربي إن شاء الله خلا تراد المستقيم خنا رد ربي هاي كابو آمين كسمت بني خيانا وهم ده جواني ربي بيخا ورب بلتي بتي ربي سناقودو إني ربي إني بحر ربي شار ربي سناقودو آمين هذا bakka geege nama biraa tokko kan nu godhuun barbaada ammaas hedduu galatoomii jabaan rabbumaa galatoom ayyee nama biraa tokko ka du'aayii nu godhuun fedhaarra gizeen taadhumaa godha nam tokko pa ka du'aayii godhuun fe hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أستاذ جزاكم الله خيرا. عارفك
Ayyee. Dayin. Gaa. Ayyee. Taanoo. Arfi. Haa. Maashaallah. Geengoo moo? Ha? Idiin teenya geengoo taati moo bana taati? Gingoo taas. Maashaallah. Du'aayi nu gootaa mee akka obbolee teenya ma goote sanitti amiin jenna. جزاكم الله خيرا أستاذ بارك الله فيكم. Ayyee wayyaake. Egaa amma ni gayaa. Inshaallah sagantaa boruu walitti deebina yoo rabbi fide. Egaa irraan tana isinii galee parsantiin 70 waan 70 tollee hattuu isinii galee jeetii yaada. Isin adaboon fedhu silaa mee du'aayi goota? Abduaziz du'aayi goota? Mee du'aayi goote lakkoofsa takka takka godhi si jalaa hin kaasa. Nama du'aayi godhuun fedha. Nama du'aayi godhuu fi jalaa hin kaasaa nama du'aayi godhu. Nama du'aayi godhu har'aan tana du'aayi isiniin gooyisaa'u. Maashaallah. Hello. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akkam nagaa? Nagee wallahi alhamdulillah. Ayya Abdulaziz ni bilbiltaa qophaa'ii moo? Ayyee. Bargumaan carraa argadde bargumaan sana Ustaz. Maashaallah meetti xiqigaa? Qubeen teenya carraa harfi garee hornaffaa jalatti argamtu. Maashaallah. Harfi ayinii fi Maashaallah bakka ati bakka tiyyanii buutayyeetii yaada. Oofi. Harfi ghiin tun harfi ghiin Ayyee. sagalee gaa. Maashaallah. Maashaallah harfiin taanoo. Harfi haadha. Maashaallah takbiir. Ayyee. Kanarrumaan carraa argadde yeroo baay'ee neetworkiin keenyaaf biiziidha. Kanaafuu irratti aara irraa bahi. Faayoodha faayoodha. Kaayiroo baay'ee jirma bilbile Masrii. Maashaallah maashaallah bakka ati bakka amilee dhala gootee ho'a. Boo'inumaa nama afur harkadhee ho'ayyee. Bakka tiyya namaan buusadu nama afur harkadhe. Oofi. Yaadanii qabdaa? Maaliif jaan? Waan itti aansitu sittiin hima. Yaada yoo qabaachuu baate du'aayi nu goota. Yaadni nan qabu sheekha namni waa barsiisu tokko obsa qabaachuu Takka niin qeebala. barattoonni akkuma namni akkuma gajjalaa fi jallaa wal keessa jira barattoonni takka takka mana barumsaa kaan itti gabbaan dadhabsiisaa waan hedduu nama mudataa. Wallahi. Keessattuu namni diin nama barsiisuu hedduu obsa qabaachuu qabaa barattoota kanarratti illee finaanii kajallatee rabbiin waan qajeelchuu nuti garuu harkni diin sana barachuudhaan hedduu hawwii qabnaa. Maashaallah ayyee. Jeequllee obsaatuma obsumaan biraadha. Nama waadoo jala butaminaadha. Kanan isin midhaama. Abshir taatee. Ayyee rabbiin yaadaaf muraada fayyadaniif miidhagina rabbiin isin haa guutu. Amiin. Jazaate rabbiin jallatul firdoosi isin haa godhu. Amiin amiin. Nutis warra barattu kana rabbiin akkuma nuti hawwii qabnu kana nu laaffisee diin kana rabbiin nu barsiisee haalima nu godhee rabbiin nu naqee. Amiin amiin amiin. Addunyaa fi akka wajjin gammadu warra akkanumatti akkasillee garee takkarra wajjin taa'ee wajjin jallatul firdoosi akka rabbiin nu haa godhu. Amiin inshaallah amiin. Barattoota rabbiin qaabeessisu faqaraa ta'ee dhuman jirrees rabbiin hundaa'u nu haa qajeelchu. Amiin amiin. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa horii du'aayi goona jettan dafa.
ምነው የኔ ቆንጆ ምን ሆንሽ? ጠይቂያት እስቲ። ጀማል ናሲር ዱባ ማሊን ጎዴ አንዋታ ከሲን ጎኔ ሲያላ ኻሱንቲን ወላሂ ታይቲኔ ጉጅራ ቢልቢላ ሄሎ ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንጅርቱ ኡስታዝ ፈያ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ጅራ ኩኖ ማሻአላህ የቹን ከሮራ ባሬደረ ጅርታኒ ቤተኒ አየ ረቢ ከይሪ አገሩ ኢንሻአላህ ከርመት ተፈዋቲ የቹን የቻን ማራንተኒ ተኒን ዶበት ኑራን ደብናጂ አብሽርታት ኢንሻአላህ መራፍ ቢያዳ ወላ ጎቶ ማፊ ጋይኒ ፊ ኻዳ ጅተና ፈካ sagaleen isaa gayni sun gaadha gaadha aye arfiin taano kaadha sin tanamo kaa kokka keessaa baatee argaate maashaallah hedduu galatoomi akkasitti hiriin teena geengoo taatee jira maashaallah jazaakallahu khairal jazaa hayyeegaa inshaallah warri du'aa goona jettanii silkii teessanii na eeysuu jirtan wallee du'aa isin jalaa badeensa kitaaba barbaadu jirtaniisa way magan aye inshallah sagantaa boruuti walitti deebina robbijee sagantaa boruutti harfin irraa isinii galte jeetti yaada saanis kuttee jirtii saat akka nyaanne hanqa hay lakkoofsa keetiin qabaa Abdul Aziz lakkoofsa keetiin qabaa in sii dawwala isin naa dawwalaa jaar lakkoofsa keetiin qabaa imoo keetiin qabaan inshallah sagantaa boruuti walitti deemna bar namni ammoo ol deemu jira sagantaa tan irratti ammaan tan ol dhufuu jiraansa wallahi si jecha tabaneetiin taa'u jira siif seenuu dide akkamii si godha ayya bari yoo feeteeti imoo dhiisteeti lakkoofsa biraa bilbilta lakkoofsi kee sirri bareessee lakkoofsa kiyya Jamaal Naasir way ajaa'ibaa bar laale ani dhaamsitanii bar imoodha waasappii miti imoodha sumayya maal jette naa bilbili